السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hordoftoota feesbuukii Abuu Haniifaa akkam fayyaa keessanii naguma alhamdulillahi rabbil aalamiin nagaa kiyyan isiniin jedha. Egaan kaleessa akkuma waadaa isiniif galee tokkoon keessanii introo maaker isiniif hin dalaga jedheen ture. Namootni hedduun immoo waan kana jumlaadhaan nu barsiisii jedhan. An akkasiin jabaattanuu fi yuutuub irratti illee gadhiisu viidiyoo kana feesbuukii marattiin akka durii gadhiisa. Isin immoo akka carraa ta'e yoo sagaleen kun yookaan ergaan kun isiniif tole fedhuma keessan kottaatii yuutuubii kan koo sabiskiraabii godhaa jedha. Alaa kulli haaliin namootni gariin kaleessaa asirratti waliin dhaammatuu barbaadu garee keessa nagalchii jedhan. Garee keessa nagalchii eegan galchii garee telegiraamii keessaa liinkii isaanii fudhanii anumatti ergan. Habiibii anatti hin argitu kunoo akka anatti hin argine garee irrattis immoo hin argina. Amma kun gareedha hubadha sirriitti. Inni kun garee haa ta'u. Inni gartee risaalaa 15,000 fi maaliif qabu kun gartee. Maal gootan garee kana keessatti ni seentan. Sii galee amma jarri kun garicha keessatti ergatanii jarri liinkii isaanii. Sii galee san booda maqaa piroofaayilii isaa irratti hin dhooftan. Yommuu kun immoo isin xaffashee kunoo bakka gartee jechuudha. Miimbers jedhu kana nama 995 onlaayinii irra jira. Nama 27,000 fi 431 keessaa. Nama 27,000 fi 431 keessaa miimberii nama 995 onlaayinii irra jiranii jechuudha. Argaa jirtu? Isa kana bakka kana tuqxa. Bakkuma kana keessa bakka miimbers jedhu kana keessa yookaan bakka gartee ilaal kunoo barreessuu jira taayippii godhu jira. Isin kana keessa tuqxanii san booda firaayiveetii tokkoon isaaniitii dhaquudhaaf jechuudha. Isinii galee firaayiveetii isaanii deemtanii dubbisuudhaaf kunoo namoota onlaayinii irra jiran argaa jirtu miti. Namoota onlaayinii irra jiran akkasitti dubbistanii deemtanii jechuudha. Akkamii dubbisuun kun akkamii jennaan sabir dhiifama isinii agarsiisa. Namootni agartee onlaayinii irra jiran kun hundiyyuu shammattoota sabiskiraabiitii shammadatuudhaaf iddoo kana taa'u jiran isumarratti kiliik ni goota. San booda kunoo inboksiin ni jira chaatiin bakka kana hubadhaa ilaalaa isiitti ni cuqaastan. San booda liinkii keessan jaayiza godhatanii qabdu miti sila isii gadi cuqaastanii jechuudha. Egaa isii gadi cuqaastanii booda paastitti gootanii anamma liinkii kiyyas keessaan qaba. Haafizaa isii jettu kan argaa jirtu. Naleesh iddoo kana keessa jechuu kooti. San booda kana tuqxanii as keessaa liinkii kana niin qabaa ittiin arga jechuudha. Ifama bilbilaan harkatti qabateera. Amma itti ergeen jira liinkii kiyya jechuudha. Kooppii gochuudhaafis bilbila keessan mana bakka kana kooppii gootanii qabatanii paasitti gochuudhaaf jechuudha iddoo hundattuu. Ammas immoo deemee itti argadhu nama onlaayinii irra jiru irratti. Akkasitti keessa barbaadan jechuudha. Mana bakka kanatti egaan obboleewwan kiyyaa kunneen kana turanii ammas viidiyoon kun akkanatti hin dheerannee fi viidiyoo isa kana asitti feesbuuk irratti poostii godhe viidiyoo waa'ee introo dalagu immoo liinkii isaa yuutuubii kiyyaarraan isiniif kaa daqiiqaa natti dheeratu jira. Ilaal kunoo amma inni kun liinkii natti ergee jira. Akkaataa isaa qophaatti firaayiveetii natti ergee ilaa kunoo liinkii isaa itti erginaan okkee amma dhaqeen sabiskiraabii godhee fi suuraa kaasee itti erga jechuudha. Mee obsaa amma namichi kuni maal natti agartanii intalattiin sabiskiraabii naaf godhii jette
Agarsiin akkasitti gartee liinkii piroofaayilii isinitti argitan immoo viidiyoo ishee irratti cuqaasaafi jechuudha. Yoo isin ajabsiisuu baatee isinittiin tolle jechuudha. Sabiskiraabii isii wajjin maatii ta'uu hin barbaannes immoo ni dhiiftanii bira dabartanii jechuudha. Garuu an amma viidiyoo irratti okee jedhu ishee faxiiraa nyaattu kanatti jechuudha.